ammaa kanatti TikTokis ta'ee YouTubes ni hojjennoo taate kaameraa hin qabnoo taate bilbila keenya fayyadamna jechuudha. Bilbila keenya gaafa fayyadamnu Androidis yoo ta'e iPhones yoo ta'e aappii sirrii ta'e fayyadamuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf aappii yeroo kanatti aappii firii kaasee hanga pirootti aappii gurguddaa suura keenya akka gaariitti nuuf kaasuu danda'u yookiin viidiyoo nu waraabuu danda'u aappii hedduu gaggaariitu jira jechuudha. Kanaaf kabajamoo maatii YouTube channel Furtuu app. Har'a immoo aappii viidiyoo isiniif waraabu akkasumas suura isiniif kaasu aappii kaameraa bilbila keessan ofiisaatii ofirraa qabu osoo hin taane aappii bilbila keessatti daawunlood godhattanii akka gaariitti suura kan isiniif kaasu dabalees immoo akkasumas viidiyoo adda addaa kan isiniif waraabu aappii baay'ee gaarii ta'e waliinan wal isin barsiisa. Hanga dhumaatti na hordofaa. Aappii shanan isinitti himaa. Isa shanaffaa kaasee hanga isa xumuraattan isinitti himaa. Na wajjin ta'a. Hanga xumuraatti yoo na wajjin turtan suura keessan akka gaariitti aappii isiniif kaasu aappii hedduu bareedaa ta'e argattu jechuudha. Aappii baay'ee akka dijitaal kaameraa yookiin akka kaanoonii yookiin akka soonitti hedduu bareechee isiniif kaasu akkasumas viidiyoo gaafa waraabdan TikTokis ta'e yeroo waan barbaadan hojjettan aappiin sana fayyadamtanii yoo suura sana waraabdan hedduu gaarii kan ta'en isinitti agarsiisa. Namoonni bilbila keessan kwaalitii sirrii hin qabne yookiin immoo bilbila keessan kwaalitiin isaa gadi bu'aa kan ta'e aappii gaarii ta'e yookiin piroo ta'e akkasumas immoo aappii firiidhaan jiruu fi kwaalitii guddaa qabu buufattanii bilbila keessatti daawunlood godhattanii ittiin suura keessan miidhagfachuu tolfachuu dandeessuun isiniin jedha. Hordofaa obboloonni haaraan laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofaa. Xumura irratti aappii hedduu gaarii ta'een isinitti agarsiisa. Amma isa shanaffaarraan kaasaa jechuudha. Shanaaf gara pileestoorii bilbila keenyaa deemnee yookiin gara pileestoorii bilbila keenyaa deemneti waliin laala. Gara pileestoorii bilbila keessanii akkuma deemtaniin bakka sarchii irratti kaameraa FV gaafa jettan akkanatti isinii fida jechuudha. FV5 Lite kan jedhu kanaadha. FV5 Lite irratti gaafa kilikii gootan akkanatti isinii baasa. Aappii baay'ee gaariidha kan argaa jirtan kanaadha jechuudha. Reetii sirrii qaba. Namni hedduus buufatee jira jechuudha. Kanaaf aappii ani waan install godhadheef isin garuu kaameraa FV5 Lite jettanii isaatti gaafa gootan kana isinii fida. Irra kilikii gootanii install godhattu. Openii gaafa gootan akka amma isinitti agarsiise fuula kana isinitti akka kanatti isinii baasa jechuudha. Fuula kana isinii baasa. Kanarra waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'eetu jala kana waan baay'eetu jira jechuudha. Aisootu jira. Akkasumas shatarii isaatu jira. Aisoo isaa akka barbaadan akka kanatti xiqqeessuu guddisuu dandeessu akka barbaadanitti jechuudha. Arreenjimentii isaa sirreeffachuu dandeessu. Inni biraa fookasiitu jira jechuudha. Fookasii kanatti fookasii iddoo barbaadan zuumii gootanii sirriitti akka inni fookasii argatu kan barbaadan fookas isiniif godha jechuudha. Inni ofuma isaatii jechuudha. Inni biraan waayit baalaansii qaba. Waayit baalaansii hedduu qaba jechuudha. Waayit baalaansiin isaa akka kanatti jijjiirtanii kan barbaadan fayyadamtu jechuudha. Kondiishinii keessa jirtan kilaawudii qaba, miidiyeemii qaba, hunduma qaba jechuudha. Kanaaf aappiin kun aappii baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Baay'ee gaarii ta'edha. Hedduu kan isin fayyadudha. Itti gargaaramaa kallattumaan gara isaa arfaffaattan isin dabarsa. Aappiin arfaffaa irratti isin agarsiisu ammallee gara pileestoorii keessanii deemtanii bakka sarchii irratti sarchii kanatti akka jettanii barreessanii fida. Pikstika kaameraa jedhama. Kunoo kan argaa jirtan kanaadha jechuudha. Kunoo kan argaa jirtan kanaadha. Kan asitti dhufee jiru kanaadha jechuudha. Kunoo aappichi isa kanaadha. An ammas buufadheetan jira jechuudha. Hunduma isaanii buufadhee cheekii godhee waan allaalee fi aappii hedduu gaariidha. Kanaaf aappiin kunillee akkuma isa sanaa hedduu gaariidha. Namoonni hedduu hanga nama miliyoona takka buufatee jira. Akkasumas reetii gaarii qaba. Lammaffaa immoo viidiyoo akka kanatti suura kanatti isiniif kaasa jechuudha. Suura gaggaarii, suura bareedaa ta'e isiniif kaasa jechuudha. Ani buufadhee waan jiruuf open godhee isin agarsiisu yookiin bakka open jedhutti kilikii godheen isin agarsiisa. Open jettanii gaafa bantanii innillee akka kanatti permission isin gaafata. Permission isaa while use this app kan jedhu kanatti kilikii gootanii okay jettu. Kanaan booda allow jettuun. Erga allow jettaniin booda akka kanatti innis isinii baasa jechuudha. Skip jettanii darbuu dandeessu. Inni kun illee akkuma kanaadha jechuudha. Akkuma isa kanaa warreen kaanii wantoota adda addaa of jalaa qaba jechuudha. Kunillee isiniif waraabuu danda'a. Akkasumas footoo gaggaarii ta'e isiniif kaasa jechuudha. Footoo gaarii ta'e isiniif kaasa. Aappii baay'ee gaarii ta'edha. Hundumaa sirreeffattanii asirraa sirreeffattu jechuudha. Gubbaa isaa siitingiitu jira. Siitingii isa jala seentanii wantoota sirrachuu qabu. Siitingii isa jala wanta banuu qabdan tokkoon isaa banaa taasistu jechuudha. Kun akkuma kana banamee akkuma jiru kana jechuudha. Kanaaf viidiyoo kwaalitii qabu isiniif
riikaardii isiniif godha yookiin immoo viidiyoo kwaalitii qabu isiniif waraabaa dabalee immoo suura gaggaarii ta'e isiniif kaasaa jechuudha. Suura baay'ee babbareedaa ta'e isiniif kaasaa. Kanaaf aappi kanas akka kanatti itti gargaaramaa kunillee firiidha jechuudha. Firii pileestoorii keessan irraa salphaatti argattu jechuudha. Salphaatti argattu gara isa sadaffaatti wajjin dabarra. Inni sadaffaan immoo sinimaa FV jettanii gaafa sarchi gootan sinimaa FV jettanii gaafa FV jettanii gaafa sarchi gootan FV 5 dhaan illee akkanatti isinii fida jechuudha. Akkanatti isinii fida. Gaafa isinii fide kun kan asitti argaa jirtan kanaadha jechuudha. Kan argaa jirtan kanaadha. Sinimaa FV 5 laayitiidha kunillee. Inni jalqabaa kaameraa FV 5 laayitiidha. Garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Isaan kun lamaan isaanii garaagarummaa guddaa qabu. Kun akkuma argitanii viidiyoo adda addaa isiniif riikaardii gochuudhaaf kwaalitii isaa eegee riikaardii isiniif gochuudhaaf hedduu isin gargaara. Akkasumas namoota miliyoonni 5 kan ta'u buufatee jira. Daawunlood godhatanii jiru. Akkasumallee reetii gaarii qaba jechuudha. Reetii gaarii qaba. Goda kana koomentii hedduu gaggaarii qaba jechuudha. Aappichi gaarii ta'uusaa kan agarsiisu. Kanaaf isin daawunlood godhadha yookiin immoo instaal godhadha. Ani ooppiin godhee isin agarsiisu. Ooppiin goonee gaafa keessa seennu akkanatti innillee parmiishinii garaagaraa nu gaafata. Parmiishinii garaagaraa nu gaafata. Kun keessumaa obboloota yuutuubis ta'ee tiiktookii hojjettaniif hedduu kan isin gargaarudha jechuudha. Aappiin hedduu kan namatti toludha jechuudha. Aappii baay'ee gaarii kan ta'edha jechuudha. Viidiyoo gaafa waraabdan akka barbaaddanitti ayisoosaa akka kaameraa guddaatti yookiin akka kaameraa kaanoonii gurguddaatti jijjiirtanii akka barbaaddanitti fayyadamtu jechuudha. Akka barbaaddanitti itti dabaltanii hir'istanii fayyadamtu. Jalasaa kana akka kanatti qabaa. Bakka riikaardii as qabaa. Kaameraa yoo barbaadan immoo iddoo kaameraa irratti kilikii gootanii suura kaastu. Suura yoo barbaadanii viidiyoo barbaadan viidiyoo salphaatti riikaardii isiniif godhaa. Kwaalitii isaa kan eege hedduu kan isin fayyadudha. Bakka waayit jedhu kanatti kilikii gootanii kilikii gaafa gootan asii waayitii isaa kalarii isaa isiniif sirreessa jechuudha. Kalarii isaa akkuma argitan kunoo akka barbaada isin sirreessa. Baalaansii halluullee iddoo kana isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf aappiin kun immoo aappii hedduu dhugumatti itti gammaddanidha. Hedduu kan isin gammachiisudha. Aappii baay'ee bareedaa ta'edha. Itti fayyadamee argeera. Itti gargaaramaa hedduu isin fayyadaan isin jedha. Aappiin kun aappii baay'ee gaarii ta'edha. Aappiin kun sinimaa FV5 Lite jedhama. Salphaatti pileestoorii keessan irraa argattu yookiin immoo gara telegiraam chaanaalii furtuu aappii deemnan achi salphaatti liinkii isaa argattanii buufachuu dandeessu. Itti gargaaramaa isin jedha. Kun aappii hedduu isin gargaarudha. Bakka riikaardii irratti kilikii gaafa gootan akka kanatti eegalaa jechuudha. Eegala akkuma argitan riikaardii gochuu eegala. Gaarii kan ta'edha. Riikaardiin lama waan hin danda'amnee fi amma garuu na dhorkee jira jechuudha. Riikaardiin lama akkasumas iskiriin riikaardii waan fayyadamaa jiruuf lama waan hin danda'amnee fi isin immoo itti gargaaramaa yaala waan isiniif hin hojjenne immoo koomentii irratti barreessan isin jedha. Gara isaa lammaffaattan isin dabarsa. Lammaffaa irratti kan inni isinitti agarsiisu riileensi jedhama. Pileestoorii keenyatti kilikii goonee yookiin gara pileestoorii keessanii deemtanii bakka sarchii irratti riileensi jettanii barreessitu. Riileensi jettanii gaafa isin barreessitan isinii fida jechuudha. Riileensi kaameraa jedhee duraan sarchi godhee waan jiruuf jechuudha. Riileensiin kunoo kan bakka kanatti argaa jirtanidha. Irratti kilikii goona. Riileensiin loogoo kana kan qabudha jechuudha. Loogoo kana kan qabudha. Asuma wanti isiniif ammoo barbaadu aappiin isinitti agarsiise loogoo isaa akeekkadhaatii buufadhaa. Aappiiwwan feekii ta'an hedduu waan jiranii fi ani immoo gadi taa'ee qoradhee sirriitti itti fayyadamee ilaalee riskii isaa adda baasetan isiniif maxxansaa jira viidiyoo isaa waan ta'eef aappii hin taane aappii riskii qabuu fi isin hin fayyadne akka hin fayyadamne isiniin jedha. Aappii kana loogoo isaa sirriitti akeekkachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf kun loogoon isaa kana fakkaata. Riileensi kaameraa Focus DSLR Blur jedha. Aappii baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Kaameraa akka gaariitti nu kaasa. Isin bakka open jedhu kanatti kilikii gootanii bakka gaafa kilikii goone open gaafa goonu fuula kanaa nuuf fida jechuudha. Isin install godhadhaatii ilaalaa ani waan buusee jiruufan banee isin agarsiisa jechuudha. Akka kanatti nutti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka bilarii goonu baagiraawundii akkamitti akka sirreessinu kun akkuma argitan baagiraawundii salphaatti bilarii gochuu dandeessu. Suura keessan sirriitti kwaalitii isaa innaansi isaa sirriitti ol dabaluu dandeessu. Aappii gaarii ta'uu isaa nutti agarsiisuu fi
gara fuulduraatti next jettanii gaafa deemtan bakka kaameraa isinii fida jechuudha. Bakka kaameraa isinii fida shoot bakka jedhutti kanatti kiliikii gootu. Kanaan booda permission isin gaafata while this kan tokkoffaarra jiru while use this app kan jedhu kanatti kiliikii gootanii ammallee permission wanni isinii fide allow jettuun jechuudha. Erga inni fuula akka kanaa isinii fideen booda bakka gubbaa kana wantoota garaagaraatu jira jechuudha akkuma argitan. Isa kanaan sirreeffattu arreenjimentii keessan bakka jirtanirra dhaabattanii. Fakkeenyaaf kan jalqaba kanatti kiliikii goone akka kanatti laayitii isaa dabaluu dandeenya jechuudha kanatti. Deebisnee ISO isaa irratti kiliikii goone ISO isaa illee akkuma kanatti laayitii barbaannerra kaa'uu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan laayitii barbaannerra kaa'uu dandeenya jechuudha kanatti. Inni biraas akkanatti kwaalitii isaa sirriitti arreenjimentii isaa sirreeffachuu qabna jechuudha. Akka miidhagutti jechuudha suura namni kaasnu sun yookiin immoo otoo kaasuu hin eegaliin dura jechuudha. Waati baalaansii barbaannerras akkuma kanatti kaawwachuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan hedduu miidhagaa kan ta'ee fi hedduu kan namatti toludha. Inni biraan zuumii gochuu dandeenya jechuudha. Zuumii akka gaariitti zuum nu gochuu danda'a jechuudha. Akka gaariitti zuumii nu gochuu danda'a. Kun akkuma argitan zuumiin zuum aawut gochuu danda'a. Kanaaf kwaalitii isaa akka barbaadan asirraa sirreessuu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti gubbaa kanarra sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kaameraan kun yookiin aappiin kun baay'uma kan natti toledha jechuudha. Inni biraan jala isaa kana kaameraa fi viidiyootu jira. Yeroo barbaadan viidiyoo itti gargaaramaa. Inni kunis akka kanaa jala wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Kana isin diiteelii viidiyoo keenya waan sa'aatii isaa guddisuu fi isin diiteelii keessa seentanii waan barbaadan fayyadamuu dandeessu itti gargaaramaa. Inni lammaffaatti isin agarsiise isa kanaadha jechuudha. Riileens jedhama. Riileens jennaan salphaatti daawunlood godhattu jechuudha. Itti gargaaramaa aappii hedduu gaarii ta'ee fi hedduu isin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin immoo cheekii godhaati ilaala. Waan nagaaf isin ta'e immoo koomentii irratti barreessa. Amma isa jalqabaa fi isa tokkoffaarra isiniif kaa'ettan isiniif darba. Inni tokkoffaatti yookiin jalqabarratti isinitti agarsiisu Program X jedhama. Isallee Play irraa firiidhaan argattu. Program X jettanii sarchi gaafa gootan akkanatti isiniif fida jechuudha. Kun kan argaa jirtan kanaadha. Program X Lite HD Camera Pro jedha. Kanaaf maqaa isaatu Proodha malee kaameraan kun firiidhaan Play Store keessan irraa argattu. Bifa firii ta'een Play Store keessan irraa argattu. Isin install godhadhaa. Ani open godheen isin agarsiisa. Akkuma kanallee aappiin kun aappii namoonni hedduu fayyadamaa jiranidha. Hanga namoota miiliyoona 10tu buufatee fayyadamaa jira. Akkuma argitan jala isaatti fiicharii adda addaa qaba, wantoota garaagaraa qaba. Viidiyoo nu waraabuu akkasumas suura nu kaasuuf hedduu kan nu gargaarudha. Isin install godhadhaa. Ani immoo buusee waan jiruuf open godheen isinitti agarsiisa. Bakka open jettutti kilikii gaafa goonu akka kanatti nu fida jechuudha. Akka kanatti nu fida. Nuti ammas akkuma isaan kaanii asirra wantoota garaagaraa sirreessuu dandeenya jechuudha. Wantoota garaagaraa sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitanii jala isaa kana white balansiin jira, akkasumas focusiin jira, isoon jira, shutter speed wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Bakka white balance kanatti kilikii gaafa goone wantoota adda addaa argannaa jechuudha asirra. Wantoota adda addaa argannaa jechuudha. Kalarii garaagaraa qaba jechuudha. Kun akkuma argitan kalarii garaagaraa ofirraa qaba. Isin kana keessa kan barbaadan irra kaawwattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka adda gootaniin booda bakkuma kana kilikii gootanii kaastu jechuudha. Gaafa isin bakka kana kilikii gootan akkanatti kaasee as keessa isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf kana qofa osoo hin taane wantoota adda addaa isoosaa akka kanatti asirraa wantoota garaagaraa isaa jijjiiruu dandeessu. Lakkoofsa barbaadan irra kaa'uu dandeessu jechuudha. Akkaataa kondiishinii isin keessa jirtan yookiin bakka isin jirtan irra akka irra dhaabattanii jechuudha. Kanaaf fookasiisaa akka barbaadanitti sirreeffachuu dandeessuun isin jedha. Hedduu gaarii kan ta'ee fi aappii baay'ee bareedaa ta'edha. Hedduu isin fayyada. Aappiin kun dabalataan immoo suura yoo kaastan akkanatti fayyadamtu jechuudha. Viidiyoo waraabuu yoo barbaadan bakka kanatti kilikii gootanii bakka kanatti kilikii gaafa gootan akkanatti iddoo kana halluu diimaa isiniif godha jechuudha. Viidiyoo waraabuuf gaafa kaatanii jechuudha. Akkuma kana viidiyoo illee halluu isaa akka barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Baalaansii isaa yookiin kalarii isaa kan barbaadan irra kaa'uu dandeessu. Kalarii barbaadan irra kaa'uu dandeessu jechuudha. Akkaataa adda addaa harkistanii jechuudha. Kan barbaadan irra kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo awutoo irra kaa'uu dandeessu yookiin ofii keessanii akka barbaadanitti fookasiisaa sirreessuudhaan iddoo isin tolu kaawwachuun dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti iddoo silaa fookasii argatu jettanii yaaddan suurri keessan akka iddoo miidhagu akkasumas viidiyoon keessan iddoo miidhagaa akka ta'uuf iddoo isin gargaara itti gargaarama.
Aappichi isa kanaadha. Kun kan gammaatti isinitti agarsiise kanaadha. Hedduu kan namatti tolu baay'ee waan gaarii kan ta'ee fi bareedaa kan ta'edha. Itti gargaarama. Gaaffii biraa qabaattan immoo koomentii jalatti barreessaa. Yaalaa kan isin dide karaa koomentiitiin na beeksisaa. Viidiyoo biraan dabalee isiniif hojjedha. Yeroo biraa barnoota biraa fi akkasumas hedduu isin fayyada jedhee fi gaaffii keessaniif deebii ta'a jedhee kan yaade kan biraan isinii qabadhee dhufa. Itti gargaarama. An karaa gama kiyyaatiin akka isin gargaaramtan akka isin itti fayyadamtan kan inni isin gorsu keessaa kaameraawwan har'a isin barsiise kana aappii kaameraa har'a isin barsiise kana keessaa kan inni akka isin sirriitti fayyadamtan isin gorsu inni tokko Pro Cam X dha. Dabalataan immoo suura erga ammaa aappiiwwan har'a isin barsiise kanaan kaatan editii godhachuu barbaadan viidiyoo yeroo darbe hojjedhe ni jira. Viidiyoo sana irra kilikii gootanii gara keessaa seentanii aappii ittiin suura keessan kaatanii editii godhattan salphaatti argattu. Isaan warreen kanaan kaatanii isaan sanaan immoo editii gochuu dandeessu isin jira. Laayikii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra. Nagaatti.